Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Cafee Miidiyaa iddoo garaagaraa teessanii gama YouTube, Facebook fi akkasumas TikTok keessaniitiin nu daawwachaa kan jirtan nagaan keenya kabajaa isin haa qaqqabu jecha amma qophii keessummaa qabannee isiniif dhiyaannee jira. Qophii keessummaa keenya har'aatiin waldaan dargaggoota Cafee hojii gamtaa waliigalaa dargaggootaaf carraa hojii uumuu irratti maal fakkaata kan jedhu irratti kan mari'annu ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Ani qopheessee isin biraan kan ga'u ladiseessisaa gama ogummaa kaameraatiin abdiin nu faana tura. Kallattumaan gara keessummaa keenyatti isin dabarsina. Tole keessummaa keenya yeroo keenya kabajanii waamicha keenya kabajanii istuudiyoo Cafeetti waan nu argamtaniif bakka nagaan dhuftan anaan dhufu isiniin jira. Ajee galatuumaadha. Hordoftoota keenya walluu bara. Wandii Sayidan jedhama hojjetaa dargaggoota Cafee hojii gamtaa. Taarikoo Adaanan jedhama hojjetaa Cafee. Tole ishii guddaa galatoomadha. Ga'een hojii keetii maalidha taarikoo? Gurgurtaarra. Gurgurtaarra. Wandii haa ta'u. Isheen stoor kiipar hojjedha jechuudha. Mi'a alaa galuu fi kan ba'u natu laalee galchaa natu laalee baasaa jechuudha. Tole akkamiin haala kamiin hojjechaa jirta? Haalli hojii maal fakkaata? Akkamiin immoo jalqaba gara hojii kanaatti dhufuu dandeessa? Ayyee galatoomii ani akkuma dargaggeessa tokko hojii dhabeeyyii tokko fe'eyyuu waldaan kun walitti nu qabee hojii nu kennee jira jechuudha. Galatoomadha. Ani hojiin kiyya akkuma sitti gurgurtaarra jira. Haalli gurgurtaa gaariidha. Hojiitti kan dhufne nuyi akkuma hojjeta akkuma dargaggeessa kamiyyuu hojii dhabaa turreeyyuu amma karaa waldaa kanaa seennee hojii qabeeyyii taanee irraa hojii hojjechaa irraa jechuudha. Ofis jiraachisaa irra. Waldaan dargaggoota Cafee hojii gamtaa waliigalaa dargaggootaaf carraa hojii uumuu irratti maal akkam ga'een shoorri inni taphachaa jiru maal fakkaata? Inni gaariidha. Hojii irratti dargaggeessa baay'eetu hojii dhabeeyyii irraa karaa hojii qabeeyyiitti deebi'aa jira. Dargaggeessi hojii baay'ee qaba. Akkuma argaa jirtan nuyi hojii hojjechaa irraa hojuma kanaanis jiraachaa irraa mana kiraa kaffallee of jiraachisaa irraa jechuudha. Tole wandee yaada kanarratti maal jetta? Dargaggeessi baay'een gisee ammaa kana hojiirra hin jiru. Jimaa qabatee suusii adda addaatiin jira. Isaan keessa nuu garuu baanee waldaan kun walitti nuu fidee hojjechaa jirra. Isaan keessaa isaan isa tokko jechuudha. Amma hojii kana keessatti hojjechaa jira. Jiraachaa teessisan jira. Ofii jiraachuurraa darbee maatii yeroo jiraachisaa kan jira jechuudha. Yaadata gaggaarii kaasaa jirtu mee kanumaa wal qabatee yeroo dheeraa hojii kanarratti dabarsuu keessanii wal qabatee haalli hojii adeemsi hojii wantoonni jiru maal fakkaata? Haalli hojii baay'ee gaariidha. Akkuma wasiin jenne nuyi dargaggeessa baay'eetu as keessatti gurmoofnee hojjechaa irra waldaan hojii nu banee akka jaalalumaan hojjechaa irra walumaan hojjechaa irra walitti honnoo jechuun hin jiru. Akkuma obboleewwanitti wallaallee waliin hojjechaa irra jechuudha. As keessatti waldaa hojiin waldaan nu uume irraa ka'ee hojii hojjechaa irra jechuudha. Tole mee kanumaa wal qabatee dargaggootaaf dhimmi waa'een waldaa dargaggoota hojii gamtaa waliigalaa kun wanti galeef jira maal fakkaata hirmaanna dargaggootaa? Dargaggoonni baay'ee amma akkaasitti bichaa dargaggoota baay'eetu lakkoofsaan lakkaa'aman hanga 200 as keessaa hojii qabachaa jiru. Karaa biraattis hojjechaa jiru jechuudha. Amma hojii hojjechiisaa jira. Waldichi dargaggeessis waa'ee waldaa kanaa baree hojiitti galaa jira jechuudha. Meeqanumaa wal qabatee dargaggootaa fi waa'een dhimmi waldaa kanaa wanni galeef jira hirmaannan dargaggootaa immoo maal fakkaata? Hirmaannaa dargaggeessaa ammatti cufaa baay'ee deemaa jira. Akkuma beekamu damee 34ffaa isaa banattee jira. Akkasumas mootummaan ammatii nu gargaaree sirriitti hojjechuu dandeenye hojjannaa. Dargaggeessa baay'eetu jira ammarree jechuudha hojii hin qabannee hojii barbaadu. Irra caala garuu waldaan kun dargaggeessota baay'eedha. Hojii kennee fi araada adda addaa keessa akka ba'an gochaa jira. Haala hojii kanaa wal qabatee yaadota gaggaarii nu kaasaa jirtu dargaggootaafis akkuma beekamu akka dubbachaa turtanitti carraa hojii bal'aa uumeefii jira. Kanumaa wal qabatee isin jireenya keessan irratti carraan hojii isinii uumame kun jireenya keessan akkamitti gaggeessaa jirtu jijjiirama jireenya keessan irratti fide nuuf ibsaa. Ishi galatoomaadha. Jijjiiramni nu duraan qabnuu fi amma qabnu baay'ee walirraa fagoodha. Maaliif duraan nuyi akka hojii hin qabnetti araada adda addaa turre araada san keessaa baanee nu akka nama tokkotti of jiraachisaa irraa akkuma jenne namni ofirra dabarree nu warra keenyallee gargaaraa jirra. Namoota adda addaa gargaaraa jirra hojjechaa irra. Kanumaafuu namni kamiyyuu
hojii tooseen jijjiiramni akka ofuun beekaa jechuudha. Maaliif dargaggeessi tokko jee taa'e waan baay'ee hojjeta. Maal siin jechuu barbaadetanii araada garaagaraa keessa seenaa akkasumallee nama hattuullee ta'uu danda'a. Waan taane keessa seenuu danda'a. Kanaaf namni hojjechuu qaba. Waldaan hojiin uume kanarraa kan ka'e nu hojiitti gallee ofis jiraachisaa irraa siin jechuudha. Tole mee wandee yaada kanarratti maal jetta jireenya duraan jiraataa turtee fi erga hojii kanatti seenteeti jijjiiramni jireenya keetirratti jiru maal fakkaata? Jijjiirama baay'ee agarsiisaa ture jechuudha. Duraan hojiin qabuyyuu akkanumatti as zuuraayyuu akka uummata ta'eetiin hojjedha. Garuu waldaan kun akka walitti nu fidee akka walitti nu gurmeessee jijjiirama baay'ee agarsiisee jechuudha. Irra caala inni ibsee jira. Amma ta'e jijjiirama baay'ee agarsiisaa jira. Galatooma jechuun barbaada waldaan. Tole ishee kanumaan wal qabatee ta'u atoo hagam of kennitee ta'u hojjechaa jirta hojii kanarratti gammadaa taatee of kennitee hojii kana cimsuuf waldaa kanas cimsuuf akkamitti hojjechaa jirti? Galatoomii waldaa kun amma baay'ee amma danda'ame tattaafachaa jira jechuudha. Qaala'insa jireenyaa baadiyyaa irraa midhaan galchee gadi buusee gurguraa jira jechuudha. Baadiyyaa irraa galchee qaala'insa jireenyaa magaalaa kana sirreessaa jira jechuudha. Mootummaan kana fa'aa ilaalaa hin jiru amma ta'e. Isaan keessaa isaan tokko garuu dargaggeessa baadiyyaa jiranirraa walitti gurmeessinee achi isaan kuduraan galchuun asitti finnee gurguraa jirra. Jijjiirama baay'ee agarsiisaa jirra jechuudha. Waldaanis baay'ee agarsiisaa jira. Mee haala hojii keetiin wal qabatee waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa dargaggootaaf hojii uumuu wajjin wal qabatee dargaggoota akkasumaan iddoo garaagaraa irratti yeroo isaanii dabarsaniif dhaamsa akkamii qabda erga akkamii qabda kana faana wal qabatee? Amma miseensaan hin taane baay'eetu jira jechuudha waldaa kana. Dargaggeessa baay'eetu jira ananuu beeku jechuudha. Anuu amma ta'e miseensota godhee hojii akkas dhufanii hojjetan gochaa kan jira. Baay'inni garuu waldaa kana dhufanii miseensa ta'anii sheerii bitatanii karaa hojii kanaatti galanii baay'ee dasneedha. Sirriitti hojjetaa jedhee tayyaa. Tole ishee gara taarikuu meegama keetiin waldaan kun dargaggoota irratti egaa akkanatti hojjeta inni yaadota gaggaarii kaasaa turtanii kaasatus jirtu kanumaan wal qabatee mee dargaggoo akka keetiitiif iddoo garaagaraatti bakkeen taanetti yeroo isaa dabarsaa kan jiraniif dhaamsa akkamii qabda erga akkamii qabda waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliin wal qabatee maal jechuu ni barbaadde? Yaada gaariidha yaada ka'uu qabu naa kaaste dargaggeessi kamiyyuu yoo walitti dhufe waan baay'ee hojjechuu danda'a. Namni tokko kophaa deemu homaa gochuu hin danda'u. Namni walitti dhufe qabeenya guddaadha. Walitti dhufeenyi keenya iyyuu qabeenya guddaadha. Walitti yoo dhufame waan baay'ee hojjechuu danda'a. Walirraa fagaachuu isee walitti deebi'ee wanna qabu walitti buusee hojjechuu hin danda'a. Dargaggeessi kamiyyuu wanni hin hojjetamne hin jiru hin hojjeta. Alaala ta'anii oduun taane walitti siqanii waliin mari'atanii yoo hojjetame wanni hin hojjetamne hin jiru. Kanaaf dhaamsi ani qabu walitti dhufeenya walitti dhufuu qaba. Walitti gurmaa'ee hojjechuu qaba. Kanumarraa kan ka'e waldaan keenyas karaan isaa banaadhaa nutti dhufee makamee hojjechuu hin danda'a. Kara keechatiin nu dubbisee yoo barbaade waldaa guyyaa kamiyyuu dhufee dubbisee seenee hojjechuu jechuu hin danda'a. Erga amma kana innee haalli hojiitis haala gaariidhaan deemaa jira adeemsisaa jirtu jijjiirama guddaa jireenya keetti irratti akka fide nutti himtee jirta. Kanumaan wal qabatee mee dargaggoo iddoon malleefitti yeroo isaa dabarsuuf dhaamsa maal qabdaa fi waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa carraa dargaggootaaf hojii uumuu irratti hundaa'uudhaan mee dargaggoota gorsa akkamii laattaaf? Dargaggeessa biyyaa keessa jiran qofa osoo hin ta'in biyya alaa dirree jiran jechuudha. Daaspoorota adda addaa achi gargaarsa nu godhanii walitti dhufeensa goone isaan wajjin sirriitti hojjannee jijjiirama guddaa agarsiisna jechuudha. Isa qofa osoo hin ta'in amma nuyi ogummaa tokko bichaa hin qabnu. Stoor kiippareedha jedheen taa'an. Galgala shunkurtiin kan galu taanaan baadiyyaa makiinaa qabadhee deemee fiduu nan danda'a. Achi dargaggoichi achi jira naaf fidaa fe'ee asitti har'aa gafuu nan danda'a jechuudha. Isa qofa osoo hin ta'in waldaan kun kan hojjetu waan baay'eedha. Biyya keessaa amma biyya alaati. Ammaaf biyya keessatti hojjechaa jira. Biyya alaatti amma hojjetan garuu dargaggochi biyya alaa jiru sun achitti walitti dhufee biyya keessaa biyya alaatti hojjechuu hin dandeenya jechuudha saffisaan jechuudha. Asumarraan pirezidaantii keenya obbo Sanyii Hidhashuu waan kan walitti nu fidee yaada kan waldaa kan walitti fidee walitti nu fiduu isaatiif guddaa galatoomu. Akka waliigalaatitti guddina waldichaatiin wal qabatee yaada dhumaa xumuraa. Waldaan kun akka hundeeffame waggaa 4 ta'uu isaati. Garuu nu jijjiirama guddaa agarsiisa jechuudha. Damee 30 arfaffaa isaa banateera jechuudha. Dargaggeessi
bakka jiruutti walitti dhufee guddaadha amma biyya keessaa waan ta'eef biyya alaatirree walitti ga'uun biyya alaatirree amma ga'uu dandeenyutti humna qabna jechuudha. Dargaggeessa baay'ee qabna. Oromoon dargaggeessa baay'ee qaba. Hojii keessa jiru waan ta'eef hojjannee baay'eetu jira. Isaanitti dhufanii hojjannee baay'ee guddachuu dandeenya jechuudha. Istuudiyoo keenyatti argamtanii yaada gaarii akkanaa kana nuuf kaasuu fi akkasumas gahee hojii keessanii faana wal qabatee haala guddina waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa irra jiru nu kaasuu keessaniif eeyyamamoo taatanii istuudiyoo keenyatti nu argamtanii yaada gaarii akkanaa nu kaasuu keessaniif guddaa galatoomaa isin jechuu barbaada. Isinis keessumaa gootanii nuuf ergeessaniif guddaa galatoomaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaanni keessummoonni keenyas kana fakkaatu ture. Qophii keenya har'aatirraa waan hedduu barattu jennee yaadna. Hanga dhumaatti nu faana turuu keessaniif guddaa galatoomaa jecha ani qopheessee isin biraan kan ga'e laliseessisaa gama ogummaa kaameraatiin abdiin nu faana ture. Qophiilee caffee afaan waliin turtii gaarii.